normaalis baga jette. Akkan baga gootes baga hojjattes waan isin galches hin qabu. Ayviidhaan baga goote normaaliidha baga jette jechuunsaa wallahi baay'ee na gaddisiisa. Dhiirumti ati manaa kan kooti aballeessitu agarsiiftu nama bodarratti wal miidhuun jira hin oolu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت وردفت ذا ماي فاميلي نجاكم كوتي الحمد لله. جا وردفت ذا كينيا سني ديب نجر ما ننو ديب تيجون كيسن إنولو. يجا وردفت ذا كينيا وانتنو أراد بتاجرو واهي أستاذ محمد بياني واهي على مناساتي إني سمو مالي يوجدتني والله يدا وانا ما قدشيسو نيو argee ture maaloodha jechuun keessaniin oolu kun gaddee inni kana gochuu isaati an isa moo isa miti ijji kan koos naa hubachuu dide isa moo isa miti garam deemaa jira dubbiin garam deemaa ra oromoo meenattima wallahi laazim ana nagaluu dide ko ustaaz Muhammad Bayaan suuraa profiile isaa godhatee maaloodha kunoo ilaalaa walumaan ilaalla nagaluu dide oromoo ustaaza osoo nu jennu immoo kara kam deemaa jira inni booniyyaa fudhattee galaa jirti moo dhugaa rabbii wallahi ana yeroon kana argu waan kolfanooti kuni subhanallah yeroon kana argu baay'ee tokko rifadhe maaliif bakka miira keessa galee jira namichi kun miira keessa galee jira akkas jedhe baga normal baga ati manaa kan kooti normalidha jette baga goote yaa rabbi al tokko yaa rabbi allah maal argu deemaa jirra an wallahi dhiirri abbaan manaa ofii baga goote baga normalidha jette baga goote ani jaalala way immoo booniyyaadha kara boodaatti dhumattee fi jirtiin jedhaan akka kootti inni hadhaa baga goote baga normalidha jettee jedhee dhaqee profiilii suuraa masqalaarra kaate inni hadha wanne dhiirri ariifatu ko wallahi booda waan baqa waan cimaarra booda waan cima namarraanga wallahi ambooni ye wallahi laazim ustaaz Bayaanitti indeemini siinja ustaaz Muhammad Bayaanitti indeemini siinja inni hadha suuraa Facebook irra suuraa kan ko habibti ko lubbuu koo jedhee irra gadhiisa baay'ee viidiyoo waraaba laayivii waraaba okko laayivii waraabu kana irratti immoo baga normalidha jettee baga goote jedhee viidiyoo waraaba hangaruu jaalalaan jiru wallahi utuu simbira geesse ko rakkoo kara boodaatti wallahi rakkoo irra hanga'uun isu ani nam tokko abbaa manaa fi waati manaa balleessite qaxxaa'u numa jiru akkamitti bahee baga gootee normalidha baga jettee yeroo siin baatee godheera ana viidiyoon kooti hojjedheera jettu mataa isaarratti ija isaa duratti viidiyoo baqa inni immoo bahee
laayiviidhaan baga goote noormaaliidha baga jette jechuunsaa wallahi baay'ee na gaddisiisan. Dhiirumti ati manaa kan kooti aballeessitu agarsiiftu naamin jedhu jira natti hin fakkaatu. An jaalalas immoo hin jedhu hin akkana. Booda irratti wal miidhuun jira hin oolu. Wallaahi booda booniyyee irratti rakkoon cimaan ga'uun hin oolu jedha akka kootti. Hin oolu kun waan hin oolle. Deebi'ee immoo akkas jedhee ka'ee baga gootee jedhee eegga ka'ee noormaaliidha eegga jedhee eegga baga gootee baga noormaaliidha jette haadha manaa koo eegga jedhee ka'e immoo eega maal godhe dhaqee suuraa masqalaarra kaate profaayiliisa. Ustaaza utuu jedhamu. Qoy sammuun nama kanaa maali? Annaa galuu jide. Jaalalaa fi jaalallee addii kana nama nu laalchisu. Maaliif duuma jira wal jaallachuun, wal jibbuun, wal dhiisuun duuma jira. Kun noormaaliidha. Gin inni addii kanarra nama gadhamaa ta'uu qaba ture. Akkuma sooshaal miidiyaa irratti waa'een siyaasamaa jiru. Egaa ammoo keessaan ol gorfatanii akkas hin jedhin immoo Oromoo dhiifa gaafannee jennaan yoo jedhanii walii galanii yoo dhufan baay'ee tokko akkas natti fakkaata. Gin jarri wal gargaaranii walii galanii immoo waraaboon kun qoyaa naagaluu dide Oromoo walii galanii waraaboon walii galanii godhanii moo dubbiin kun maali garami? Okay, utuu quban qaban wayimmoo utuu walii galan wayimmoo maal ani Oromoo naagaluu dide wallaahi faamilee naagaluu dide. Egaa hordoftoota keenya waa'een booniyyee waa'een Ustaaz Bayaan Ustaaz Muhammad Bayaan an garam akka inni deemaa jiru naagalaan jiru hordoftoota keenya waan aaraadhaan inshallah waan aaraadhaan walitti deebina. An yaada Ustaaz Muhammad Bayaan jedhe gochanni godhaa jiru garam akka inni deemsisaa jiru naagaluu dide. Inshallah walumaan ilalla kara fuulduraatti rabbiin keerii haa godhu. Inshallah rabbiin immoo karuma amantaa kee keessatti si yaadhisu. Ustaaz Muhammad Bayaan gara amantaa kee keessaa niq hin jedhini dhiisii gadi taa'ii asmaateenya gadi taa'ii Ustaaz wallahi Ustaaz keenya gadi ta'a dhiisaa hin jarjarinaa. Haadha manaa keessanii gorfadhaa. Oromoo dhiifamaa agaafattu. Rabbi siitiifis immoo suyyuudda nam tokko nama ta'e dogongoruu numa jiru. Garuu immoo inni siin irratti sooshaal miidiyaa irra baate Oromoo irra wal baate ana godheera balleesseera noormaaliidha inni siin jettu innati immoo noormaaliidha baga jettee jettu hin deemu Oromoo irratti hin deemu. Kanaaf amma gochi keessan wanti isin gootanu baatanii Oromoo dhiifama keessattuu immoo ustaazota gurguddaa dhiifama gaafachuun wallahi dirqama haadha manaa kan keetiirras sirras jira. Ustaaz Muhammad Bayaan share godhaa ittiin gaa subscribe godhaa. Wallahi ustaazota gurguddaa dhiifama gaafachuun maaliif keessattuu immoo ustaazota baay'ee ustaazota ciccimaa ustaazota kabajamaa tu sooshaal miidiyaa fayyadamu argaa jira dhagaa jira waan kana. Kanaaf dhiifama gaafachuun isinirra jira isinin jedha. Egaa hordoftoota keenya oolmaan keenyaadha kana fakkaata. An kanaanan isinii dhufe egaa inshallah waan aaraadhaanis immoo deebinee isinii dhufnaa. Du'aa kadhaa rabbiin jira kana aqajeelchu. Deebi'ee immoo Ustaaz Muhammad Bayaan islaaminaa isaa keessaa rabbiin hin deemsisin hin baasin jedha du'aa kadhaafi. Rabbiin sammuusaa asirreessu. Oromoo namicha kana sammuu
in zawarina. Egaa hordoftoota keenya adda kanaan an kan akkasiin jedha isin immoo akka jettan yaada keessan komitii jalatti ka Ustaaz Muhammad Bayaaniif du'aa godha.